namoonni Wi-Fiidhaan teeleebirrii keessan fayyadamuu barbaadanii yookiin daataa simii biraatiin teeleebirrii fayyadamuu barbaadanii yeroo isin next irratti tuqxan error akkanaa isiniif fidee isin rakkis ta'e akkamiin sirreeffachuu qabdan ilaala. Wi-Fi irra dhaamsitanii simii saniif daataa bantanii jechuudha yeroo jalqabaatiif achi booda paaswoordii keessan galchitanii paaswoordiin galee booda paaswoordiin banamee jira jechuudha. Dhumarra kan jiru kan account jedhu kanarra tuqxaa account kan jedhu kan filattaa achi booda access on Wi-Fi kan jedhu kanarratti click goota. Maal jechuudha Wi-Fi irratti fayyadamii yookaan immoo daataa biraa irratti akka fayyadamuu dandeettu jechuudha. Next jettee irratti tuqxaa always kan jedhu san filtee egaa waan kan dubbistee walii galteen booda dubbisee jira jettee kajalaa kanarratti tuqxaa achi booda activate gootaa jechuudha. Amma activate egaa goote booda log out godhuu dandeessa accountii keessa log out goota. Deemtee Wi-Fi yoo bantee daataa sim kaardii keetii dhaamsites seentee Wi-Fiidhaan fayyadamuu dandeessa jechuudha. Akka reefu nu gaafatsan nu gaafannee seennee haala salphaa kanaan hojjechuu dandeenya. Waan hordoftaniif galatoomaa.